Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota OGMC Miidiyaa caamsaa 11 oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu waliin ani Lalisaa Dabbabaa hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Itoophiyaan ayyama tajaajila maallaqa moobaayilii biyya alaaf isa jalqabaa Safaarikoomiif kennite. Caaltuu Fayisaa bal'ina oduu kanaa qindeessitee jirti. Itoophiyaan ayyama tajaajila maallaqa bilbilaa kan jalqabaa dhaabbata biyya keenyaa Safaarikoomiif kennite. Ayyamni kunis har'a caamsaa 11/2023 tajaajila maallaqa moobaayilii M-Pesa Safaarikoomiif akka ta'e baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Ayyamni tajaajila maallaqaa kun kennuunsaa baankiin biyyaalessaa kaayyoo kalaqaawaa sirna faayinaansii cimsuu fi gabaa biyyattii keessatti ammachuuf qabatee ture kan calaqqisiisu ta'uu bulchaan baankichaa obbo Maammoo Miratuu toora Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Sirna bittaa fi gurgurtaa dinagdee maallaqa callaa irratti hundaa'e haala kanfaltii dijitaalaatiin bakka buusuu fi babal'isuu cimsee akka deeggaru ibsi baankii biyyaalessaa baase eereera. Itoophiyaan sirnoota faayinaansii dijitaalaa dhiyeenya keessa banaa gooteen tajaajilli baankii karaa moobaayilii tajaajilli baankii kaardii waggoota dhiyoon asitti saffisaan babal'ataa dhufuun himameera. Jijjiiramni gama tajaajila faayinaansii dijitaalaatiin Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru sirna faayinaansii saffisaan guddataa jiru si'oomaa kan nageenyi isaa eegamee fi iftooma kan qabu akka taasisu himameera. Sirni maallaqa karaa moobaayiliitiin daddabarsuu M-Pesa jedhamu Keeniyaan waggoota 14 dura eegalte ammatti jiraattonni biyyattii parsantii 72 ol ta'an itti fayyadamaa jiraachuun isaanii maddi marsariitii Oksii jedhamurraa argame ni mul'isa. Biyyoota 7 keessatti tajaajila banaa kennuu M-Pesaan maamiltoota miliyoona 42 fi bakka bu'oota 400,000 qabaachuutu himame. Keeniyaatti oomishni biyyattii waliigala parsantii 50 ta'u karaadhuma sirna kanaatiin socho'aa jira. Itiyoo Telekoom ammoo mala maallaqa fudhachuu erguu bittaa fi gurgurtaa kanfaltii raawwachuu fi akkasumas biyya alaarraa maallaqa fudhachuuf dandeessu Teeleebir waggaa 2 dura eegalte. Tajaajila maallaqaa karaa moobaayiliitiin Itoophiyaatti baankiiwwanii fi dhaabbilee wal fakkaatan qofaatti kennamaa ture irratti fooyya'insa taasisuudhaan tajaajila Itiyoo Telekoom kennuun alatti amma sirna faayinaansii keessatti hirmaachuun eegalameera. Kanaan dura baankiin biyyaalessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessaa fi adoolessa 2012 keessa haala kanfaltiin itti raawwatamuu fi tajaajiltoota hoogganuu irratti qajeelfama 2 baaseen kan ture yoo ta'u, damee kanaan dura baankotaa fi dhaabbilee maakiroo faayinaansii qofaan cufamee ture dhaabbilee kaaniif banaa taasiseera. Paarlaamaan biyyattiis bara darbe keessa fooyya'insa labsii sirna kanfaltii biyyaalessaa kan raggaasise yoo ta'u, kanaan alattis kaampaaniiwwan biyya alaas akka hojiiwwan sirna kanfaltii keessatti hirmaataniif karra baneera. Keeniyaatti dhaabbanni Telekoom guddichi Safaarikoom Itoophiyaatti tajaajila kennuu kan eegale fulbaana darbe keessa ture. Itoophiyaatti dhaabbilee misoomaa waggoota 125 oliif mootummaa qofaadhaan qabamanii turan keessaa tokko kan ta'e dameen Telekoom dhaabbilee biyya alaatiif banaa gochuun ayyama kan kennite waggaa 2 dura ture. Caalbaasii idil addunyaa gabaa Telekoom Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf taasifameenis gamtaan dhaabbilee Safaarikoom Keeniyaan durfamu doolaara miliyoona 850 injifachuunsaa ni yaadatama. Ambaasaadar Maayik Amar bakka bu'oota diyaaspooraa Itoophiyaa waliin bulchiinsa US garaagaraatti mari'achuuf akka jirantu dhaga'ame. Dabalata qabna. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Ambaasaadar Maayik Amar bulchiinsa US garaagaraatti bakka bu'oota diyaaspooraa Itoophiyaa waliin mari'achuu akka ta'e waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Ibsa waajjirri dubbii himaa dhimma alaa Ameerikaa Roobi caamsaa 2023 baase. Kanaan ergamaan addaa Ambaasaadar Maayik Amar imala isaanii kanaan caamsaa 2023 isteetiiwwan akka Los Angeles, California, Santa fi New Mexico imaluun dhimmoota Itoophiyaa ilaallatan garaagaraa irratti ni mari'atu jedheera. Ambaasaadar Maayik Amar imala isaanii Roobi eegale kanaanis bakka bu'oota hawaasa Oromoo, Amaara, Tigree fi Somaalee irraa babbaan waliin wal arganii akka mari'atan ibsichi dabaluun ifoomseera. Ibsi waajjira dhimma alaa Ameerikaatiin ta'e kun dabaluun akka jedhetti ergamaan addaa kunis wayita bakka bu'oota hawaasa diyaaspooraa Itoophiyaa waliin mari'atanitti dhimmoota hojiirra oolmaa waliigaltee dhukaasa dhaabuun mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti baatiiwwan dura raawwate dabalatee waa'ee jijjiiramoota ammaan tana Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiran irratti ni mari'atu. Waliigalteen nagaan waraana waggaa 2 kaaba biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture dhaabuu mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti sadaasa 2022 Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallattaa'uun ni yaadatama. Ambaasaadar Maayik Amar waraana cimaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture akka karaa nagaatiin furamuuf namoota gahee olaanaa ba'an keessaa tokko ta'uu isaanii ni beekama. Ambaasaadar Maayik Amar waraanni kaaba Itoophiyaatti erga eegaleen booda ergamoota addaa Ameerikaan ramaddee keessa sadaffaa yoo ta'uun qaamolee wal waraanan walitti dhiyeessu. Hooggansaa gamtaa Afrikaatiin mariin gaggeeffamee nagaan akka bu'u gochuu keessatti gahee olaanaa akka ba'an himama. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kunis gahee waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaatiin akka furamuuf ba'an kanaaf qophii galata qaamolee waraanicha nagaa xumuruu keessatti hirmaataniif qophaa'ee ture irratti muummee ministeera Abiy Ahmed irraa badhaasnii fi beekamtiin kennameefira.
Kana malees ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kun walgahii dhaabbata tokkummaa dubartoota gaanfa Afrikaa yookaan United Women of the Horn jedhamuu fi dureewwan dubartoota riijinaalicha walitti dhufaniin galma Bob Hope Patriotic jedhamu keessatti qophaa'u irrattis bakka bu'oota hawaasa diyaaspooraa Itoophiyaa waliin akka mari'atan ibsameera. Walgahiin dubartootaan qophaa'e kunis nagaa jajjabeessuu fi dubartoota aangeessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsi kun dabaluun eereera. Dhaabbanni miti mootummaa qindoomina dubartoota gaanfa Afrikaa kunis kan nageenya haqaa fi tokkummaa gaanfa Afrikaatiif hojjetu yoo ta'u, kanaan duras qophiilee wal fakkaatu qopheessee beekaa jedhame. Dhaabbatichi gahee dubartoonni ijaarsa nagaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti qaban ilaalchisuun kanaan duras bakka ergamaan addaa kun argamanitti gara dhumaa baatii fulbaana irratti marii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Marii sana irrattis gaazexeessitoonnii fi falmitoonni mirga namooma Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa irraa babba'an irratti hirmaatanii turuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas Ambaasaadar Hamar kantiibaa Los Angeles Karaan Baas waliinis kan wal arguun yoo ta'u, barattoota yuunivarsiitii wiirtuu Saawuzamii Kaalifoorniyaa itti barataa jiraniif ammoo dhimma dippiloomaasii uummataa irratti haasaa taasisuu jedhameera. Israa'el aleellaa qilleensaan ajaja waraanaa Gaazaa ajjeeste. Bal'ee oduu kanaatiif Caaltuu Fayyisaa. Israa'el garee Paalestaayinaan Islaamik Jihaaditti yookaan PIG hoogganaa humna rokkeettii aleellaa qilleensarraan Gaazaatti ajjeeste. Komaandarri kunii fi hidhattoonni PIG lama biroo aleellaa gamoo darbii shanaffaarraa raawwateen ajjeefamuu himte. Gamoon manneen kuniin dhiyeenya kaan yuusinitti kan argamu hoggaa ta'u kibba bulchiinsichaatti argama. Gaafa roobii hidhattoonni Gaazaa rokkeettiiwwan 500 ol Israa'elitti dhukaasan. Waraanni Israa'el iddoowwan 130 Gaazaa keessaa qiyyaafachuun kan rukutte innaa ta'u kunis ji'oota 9 keessaa lola isa guddaadha. Israa'el kibxata ganama Gaazaatti erga PIG irratti opereeshinii eegalte booda namoonni 25 lubbuu dhabuu ministeerri fayyaa Paalestaan himeera. Kanneen keessaa yoo xiqqaate lammiileen nagaa 10 kan argaman innaa ta'u 3 isaanii qondaalota PIG'ti. Waraanni Israa'el gamasaan Gaazaatti daa'imman 3 dabalatee namoonni 4 rokkeettiin bakka qiyyaafannaa isaanii hanqachuun ajjeefamuu hima. Kun garuu maddeen Paalestaan irraa deebii eeyyantaa hin arganne. Israa'elitti aga ammaa namni lubbuun darbe hin jiru. Haa ta'u malee qondaalonni fayyaa akka jedhanitti namoonni hedduun bakka dawoo seenuuf innaa ariifatan miidhaan irra ga'eera. Aleellaa ganama obboroo kan Yuunaasitti raawwateen dursaan garee misaayilaa Asan Gaalii yookaan Abbu Muhammad jedhamuun beekamu ajjeefamuu PIG'n mirkaneesseera. Ajjechaa kanaanis ajjechaa amaa warra Ziyoonisti jechuun ibsan. Garee hidhattoota Gaazaatti socho'an keessaa PIG'n garee Hamaasitti aanee guddinaan lammaffaarra jira. Hamaas bulchiinsa Gaazaa kan of harkaa qabu hoggaa ta'u aleellaawwan rokkeettii hedduu waggoota dhiyoon asitti Israa'elitti raawwataniif itti gaafatamummaa fudhata. Humni waraana Israa'el yookaan IDF qondaala waraanaa Gaalii irratti qiyyaafachuun kan mirkaneesse innaa ta'u miseensota Islaamik Jihaad Gaazaa keessaa biroo 2 rukutuu mirkaneesse. Komaadarri ajjeefame kun PIG keessaa gahee olaanaa nama qabuu fi aleellaa rokkeettii walitti fufuu dhiyeenya kana Israa'elitti raawwataniif kan itti gaafatamummaa jechuun ibsan. Daa'imman 2 balaa lolaan booda qarqara harootti bololi'aan lubbuun argaman. Bal'ee oduu kanaatiif Eebbaa Waajjiraa. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo naannoo bahaa keessatti lola lubbuu namoota 400 ol galaafateen guyyootaan booda daa'imman 2 qarqara haroo Kiivuutti argaman baraaramaniiru. Jiraattonni akka jedhanitti daa'imman caccabaa manaa dhiqame qarqara harootti danqame irratti bololi'aa turan yeroo argamanii lubbuudhumaan achi baafaman raajidhas jedhameera. Hunda keenyatu dhiqame jechuun hoogganaan hawaasaa bulchiinsa Kelee Deelfiin Mirimbii himaniiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa tureen dubartiin tokko miilli daa'imaa miidhameera yeroo jettu dhaga'ama. Kan gaddisiisu garuu maatii daa'imman kanaa balaa lolaa kanaan lubbuun isaanii darbeera. Namoota ijoollee kana guddisuun nu gargaaran qunnamaa jirra jedhan. Daa'imman lameen kunneen gaafa wixataa iddoo garaagaraa irraa baraaraman tokko iddoo Bushushuu jedhamu kaan ammoo iddoo Nyaambuki jedhamuu fi namoonni baay'een miidhaman itti argame. Akka obbo Birimbiin jedhanitti namoonni 5,000 ol ammayyuu achi buuteen isaanii hin beekamu. Akka jiraattonni naannoo jedhanitti namoonni 200 ta'an miidhamarra ga'een kiliinika naannoo argamutti yaalamaa jiru. Lolaa kanaan manneen 1,300 dabalatee hospitaalonni manneen barnootaa fi bu'uuraaleen misoomaa biroo manca'aniiru. Daa'imman kunneen akkamiin balaa kanarraa guyyoota 3 akka nagaan turan beekamu baatus namoonni ijaan argan garuu caccabaa manaarra bololi'aa turan jedhan. Roobii darbee reeffi namoota dhoqqee keessatti kan argame yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii 411 ga'eera. Kanneen keessaa 317 awwaalamaniiru. Haa ta'u malee namoota lubbuun darbee hunda adda baasuun rakkisaa ta'eera. Sababni isaas namoonni gariin jiraattota osoo hin taane daldaltoota magaalaa ollaa irraa dhufanidha. Dubbii himaan fannoo diimaa Koongoo Joon Kaashinweet booda kana reeffi dabalataa qotamee ba'aa jira jedhan. Kanneen lolaa kanaan miidhaman
yaadaman BBC'tti akka himanitti jireenyi isaanii lolaa kanaan akka malee ta'eera. Kana booda fira hin qabu, lafa qonnaas hin qabu, homaa hin qabu jechuudhaan Jeentel Jaakimaan dubbateera. Badhaafamaa Noobeelii nagaa biyyattii Looreet Deenis Mukwege dabalatee kaanis namoonni reeffi isaanii argame jumlaan awwaalamuu badhaadheeffataniiru. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhufne kanuma waan waliin turtaniif galatooma.